dhaggeeffadhu haa ture. Haasa'uun deemani. Haasa'uun deemani. Dabbaal aan Kaleessa saahiba turanii har'a wal fixanii hiqqitii walii gagguuraa jiran. Hanga dhuma sagantaa kanaatti laa waliin tura. Kulleen heerumteetti. Garuu abbaa manaa kullee eenyutu beeka? Baruu barbaaddu? Kana kun abbaan manaa kullee eessatti ol fuudhan akkamitti ol fuudhan maqaa isaanii guutuu viidiyoo isaanii jiranii fi hunda qabanne dhiyaannee jira. Hanga dhuma sagantaa kanaatti nu waliin tura. Viidiyoo waa xiqqoo si ilaaltanii kaasanii irraa hin fiiginaa seen. Viidiyoon gara dhumaatti ragaadhaa waliin wantoota akka takka viidiyoon bal'inaan dubbatama. Akka durarratti xiqqoo xiqqoo isin agarsiifamaa sanaan booda fuuldurratti bal'inaan dubbatama jechuudha. Dabbaal dheengadda Itoophiyaa dhaqee ture. Yeroo Itoophiyaa dhaqee sanatti diinota murtii guutoota wajjin waliin mari'atanii akka murtii guutoon geemii kan hin injifanne Dabbaaliin waa harka keessa kaa'an. Sanaan booda Dabbaal mana murtii guutooti mudiitara waan qabuuf giiftoroota bakka takkatti bilookiidhaan shim godhe. Sanaan booda murtii guutoon akka inni injifatamu ta'ee jira jechuudha. Murtii guutoonii fi Dabbaal lola addunyaa walitti bananii jiran. Murtii guutoon yeroo ammaa kana Dabbaaliif qaxxiidhaa hin dubbanne garuu akkas jechuudhaan balaaleffatee Fachuu barbaadu jira. Namoonni kaleessa an harkuma kiyyaan modiitara isinii kannee giftaroota jalaa buloo godhaa turtan sun hedduu galatoomaadha. Meebii kaleessa sagantaa san irratti murtii yoo geema sammoo already miidiyaa kanarraa ni galtan ture ni beeytan isinillee isaniif warri giftaroota kiyyaan buloo godhaa turtanii baga gammaddan isin sangootanillee garuu sun murtiif moo imiinsaa miti by the way murtiin moo gize hunda injifataadha inni. He is always winner. Always. Agartee? Always winner jedhamti. Always winner. One. Sadaqaa kadhattuudha. Dabbaalii fi murtii guutoon hiriyaa turanii Nama buloo godhaa ture. hiriyummaa isaa kanatti fayyadamanii dhugoomsaan Ooroo namni jedhamuu fi Hamzaan maqaan isaa eenyusaa? Hamzaa Ululaalbaaf Dabbaaliif maallaqa kennanii Dabbaal mana kootii mudiitara yeroo sana bidoo kee jechuudhaan murtii guutoon Dabbaaliin himatee jira. Sanaan booda waraanni murtii guutoo akka jiruun waan qabu guututti fudhatee kara Dabbaal bobbahee Dabbaaliin dhukkee raqataa jira jechuudha. Keessattuu gurbaan Ibsoo jedhamu kun Dabbaaliin akka malee rukutaa jira. Mee dhaggeeffadhaa. Waya maari numo, waya maari maal godhe, waya maal godhe. Ama mataan keetu muhaadam jannata darbe fakkaata. Rukuttaa addaati kun. Carqii fuula bututtuudha. Dayyuusa mataa ullee distii goote maan darbin ati dilati galgala kan laayibiroo maali maali diile maali dayyuusa udduudhaanii booko maal ta'e saamarigi taguu godha hin bad hay amaagul obboleessa samaagul maan darbin ati ol baate ati maan darbii yoo nama taate bututtuun hundi galgala jirra ol yaatanii afaan bantan tokkichaan keessa maal lafii qabdan shaqqa mataa shaqqaa gootanii hiyyeeyyii wal geesse naa isinirra wayyaadhaa obarisin nuti isiniif votaa gadhiifne malee bareeda osoo isin abdanne malee osoo isin akkatti alagaa duratti nu salphiftanii beeyne qaata waan qabnu dachillee gurguru dhufee achirra darbee bara bututtuu kuduraa. Kabajamtootaaf jaalatamtoota keenya arraba gurbaa kana keessa haadhan arrabsuu, maatiin arrabsuu, gosan arrabsuu, gandaan naman arrabsuu garuu namicha qabe sana suuta jedhee rukuta beektaa kana hidhee isin dhaggeeffachiise kabajamtoota jaalatamtoota keenya kabaja keessan dhabeeti miti hordoftoota kiyya nama arrabsiisuun gaarii miti ture garuu Dabbaaliin qofa arrabsee as keessatti mee haadha Dabbaal tuqee as keessatti mee gosa tuqee as keessatti mee ganda tuqee agartanii arrabni akkasii normaal no nama rakkoo irraa qabdu rukutuu ni qabda jechuudha. Gara biraatiin murtii guutoon Dabbaalitti maaliif aare? Dabbaalitti maaliif aare? Wanti inni Dabbaalitti aaree fi Dabbaal yeroo inni mootamu sana gammachuu addaa wayii agarsiifataa ture. Haalli kun namni takka fakkeenyaaf murtii guutoon hiriyaa kan keetii waan ta'eef haga takka gadduu qabda. Dhuftee laayivii dhuftee isee jajjabeessuu qabda malee dhattee laayivii banattee bifa kanaan iyyuun gaarii miti jedheetan amana. Dhaggeeffadhaa viidiyoo kana. Amaarri dura kutuuf deema qaqaba wayyoo amaarri dura kutee amaarri dura kutee waya qabdaa. Iyyiinsi inni yeroo sana iyyaa ture iyyiinsa gammachuu wayii agarsiifachuuti malee mee namni kun fakkeenyaaf namni taphate kun hiriyaa keetii injifachuun isaa injifannoo keetii mootamuun isaa mootamuu keetii wanti si gammachiisee akka kanatti si iyyisiisu kun maali dhugaatti Dabbaal rakkoo qaba. Hamzaadhaa fi dhugoomsaatu waasitti gadhiisee murtiitti duulu jammate ammallee murtiidhaa wajjin waa iddoo jedheera hiccitiilee hedduu harkaa qabaa
yoon icciitii sana gabbaase miidiyaa kana fayyadamuu hin danda'u bultiin isaa kan haaraan kunillee akka bultii isaa duraanii sanatti hiikamuu mala jechuudhaan dhaadataa jira. Waa ta'u gochuu dandeessu. Murtiin nama gubatee argee nama miidhaa hedduu irra dhaqqabee waa takka gochuu hin dandeessu jedhee tan amanaa. Gara biraatiin nama takka gaafa wajjin nagaa qabdu yoo inni waan garaa isaa baasee sitti dubbate gaafa wal lolte baaftee sooshaal miidiyaa irratti gadhiisuun kun gaariidha jedhee hin amanu. Gama biraatiin kabajamtootaaf jaalatamtoota keenya haalli sooshaal miidiyaa irra deemaa jiru Kullee Yusuuf bultii jaarrattee jirti. Baarakallaahu fiikum. Istaayiliin geemiidhaa fi aruuza yookaan sargii walirra fidu murtii guutuudhaan jalqabamteetti. Jalqabbiin sii kan murtii guutuudhaan ijoollee Harargee waan kana jammartee jiru. Wanti kun gaariidha. Lafuma kaanii geemii na taphachiisaa jechuurra har'a sargii gooti gumaata naa kottaa jechuun kun gaariidha. Chaalenjiin kun baay'ee takka gaariidha. Istaayilii geemii duraanirra akka kanaan fooyyessanii bifa kanaan fiduun gaariidha. Guyyaa geemii osoo hin taane guyyaa sargiiti. Sargii irratti immoo aadaadhuma Oromoo aadaadhuma keenya duraanii keessatti sapiraayisii wal godhama. Gumaanni waliif kennama. Giiftiin sun gumaatatti yaadamee kennamuun kun baay'ee takka gaariidhaan siin jedha. Abbaan manaa Kulleen abbaan manaa daaspooraa argattee ijoollee biyya Awurooppaa irraa Jaarman irraa dhufee Saawudii keessatti Kulleedhaa wajjin riileeshnshiippii walii galanii jirani. Kullee bara kun bara nagaa, bara milkii, bara da'umsaa, bara ka'umsaa, bara milkii siif haa ta'u sadii ta'a ka lama ta'a ciisaati jedhama. Akka odaatti dagaagaa waliin harrii filadhaallee jettee nama ol eebbifti gaa warri Oromoodha. Bultiin kan kee bultii barakaa siif haa ta'u waggaa 8 geera ergin bultiidhaan adda bahee jechuudha. Asiin waggaa 8 guutuu Kulleen dubrummaan biqileera jechuusaa jedhamaa jira. So kongra Kulleedhaan geemii ni injifatamte yeroo lamaa fi garuu wanti geemii caalu gaa'ila. Bakka Rabbiin gaa'ila sii kennee warroota dulloota jechuu keessaa si baase jara kaalfaatee jara kana Siraa Gursum jara akka Fatiyaa Mujaahid kana jedduudha bakka Rabbiin si filatee manatti ol si galcha jechuu barbaanna. Barri 2007 siif akka inni milkii ta'u abdii qabna. Tasfaalleen kutatiin ilmoo akka argattu I am sure ni argatta. Ilmoo namni hedduun Kulleen ilmoo argattu ilmoo kan kennu Rabbii malee isinii miti. Namni qaama beenna malee bifa beenna malee waan isin Rabbii waliin walitti qabduu fi wantitiin waan Rabbiin kennuu fi deemu Rabbuma beeka. So akkasumatti nama laallee namni kun guddateera ilmoon argatu minaamin jechuun kun cubbuudha. Gaafa isin dhalattu bira hin jirtu haga isii waan isin keessa jirtu hin beektu waan ta'eef ilmoo kan nama kennus Rabbi akkasiin ilmoo tokko lama sadii osoo hin taane hedduu akka Rabbiin kennee ilmaaniin gammachiisu abdii guddaa qabnaa Kullee keenya. Let's go.